Ashamar kafoonee daawwattoota AMN Plus kun qophii roga dubbiiti. Dubbii roga qabdi. Yaada gaaffii qeeqaaf komii keessan qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'annee deebisnee sin biraan geenya. Qophii keenya har'aa keessatti Itoophiyaan madda bunaa yookaan biyya argama bunaati. Buna gara alaatti erguu fi biyya keessatti immoo oomishanii fayyadamuudhaan biyya beekamtu. Bara kana garuu wanta adda ta'e jira. Buna toonii hedduutu gara biyya alaatti ergame kan baroota kaanii caalu. Akkasumas galiin doolaaraan argames galii guddaadha. Kun kan ta'uu danda'e maal hojjetameeti? Maaltu jijjiirama kana fide kan jedhu irratti keessummoota dhimma kana irratti beekumsa qaban irratti hojjetaa jiran waliin turtii taasisnee sin biraan geenya. Turmaanni keessan AMN Plus waliin haa ta'u. Keessummoonni keenya har'a istuudiyoo AMN taffeerrannee waliin marii taasisnu Dr. Addunyaa Dabalaa Daayirektara olaanaa abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaati. Gamas fuullee kiyya kan jiranii obbo Said Daamxaw abbaa qabeenyaati. Kaampaaniiwwan hedduu qabu. Waggoota 25 oliif bunaa biyya alaatti erguudhaan muuxannoo waggoota dheeraa qabu. Egaan keessummoota keenya affeerraa keenya kabajanii as istuudiyoo keenyatti waan argamtanii fi sinan galateeffadhaa ulfaadhaanaa dhufu. Galatooma. Egaa Itoophiyaa keessatti bunni dhuguun aadaadhaas caalaatti immoo aadaa ta'a kan dhufe buna alatti buna jabanaa dhuguudhaan namoota hedduuf carraan hojii hedduu uumameetii jira. Buna dhuguu kana aadaa dur jiru caalaatti gabbifataa yeroo dhufan kanatti yeroo dhiwaasitti bunni dabalaa dhufe tarii hunduma isaa gara biyya alaatti erganii laata kan jedhutu ka'aa jira. Maal jettu Dooktar? Baay'ee galatooma. Gatiin bunaa baay'ee dabalee jira barana. Sababni isaa barbaachisummaan bunaa dabalee jira jechuudha. Waan tokko gatiin isaa yoo dabalaa deemu wanti sunni gatii argachaa jira jechuudha. Barbaachisummaa argachaa jira jechuudha. Akkasumas immoo supply demand kan jedhamu ni jiraata. Inni hammamtu oomishamee hammamtu dhiyaata. Hammamtu immoo fayyadamaa jiran yeroo wal simuu qaba jechuudha. Kanaaf barabaranaa bunni addunyaa irratti baay'ee barbaadamaa ta'eera. Gatiinis baay'ee ol dabaleera. Akkasumas immoo gabaa addunyaa irratti gatiin waggaadhaa waggaatti bunni gara toon miliyoona keeshaa abbaa kiloogiraama 60 miliyoona 100 miliyoona 78 gabaa addunyaaf kan inni dhiyaatu. Amma garuu kanaa gadi kan inni dhiyaatee jiru. Sababni isaa haala qilleensa adda addaatiinis gabaa oomishni kan akka Biraazil, Veetnaam kun xinnoo rakkoo irra waan bu'aniif jechuudha. Haaluma kanaatiin biyya keenya keessatti oomishni bunaa hedduu dabalee jira. Haa ta'u malee biyya keenya keessatti kan adda taasisu Itoophiyaa keessatti baay'ee bunatti fayyadamna. Waggootii 3-4 kana tireendii jiru yeroo ilaallu immoo haalli bunatti dhugamu heddummaatee jira jechuudha. Buna jabanaa jedhamee, kaaffee jedhamee bifa adda addaatiin wanti dhiyaachaa jiru kun waan dabalaa deemee fi barbaachisummaan isaas ol ka'e. Kanaaf gatiin bunaa akkamitti dabalee jira jechuudha. Biyya keessas biyya alaattis barbaachisummaan bunaa hedduu waan dabalaa dhufe. Namni hedduus waan fayyadamuuf akkasuma dhiyeessinii fi fedhiin yeroo itti wal simachuudhaaf fi baay'ee hojjechuu nama gaafatu jechuudha. Obbo Said, sin maal jettu kana irratti? Dhuguma addunyaa irratti qilleensa wal qabatee hir'inni bunaa ture. Ta'us biyya keessa wanti ta'e kun addunyaa gubbaa keessa jijjiirama akkasii takka takkaa dhufa malee yaa jabaatanii kabajamoo Dr. Addunyaas warri naannoos jabaatanii marroo hojjetaniif karoora gaarii baasanii karoora ammoo milkeessuu danda'an marroo baasaniif wanta ati kaafte kun gabaa biyya keessatti gurgurtanii garuma biyya alaatti ta'aa jechuudha. Akkas ta'e immoo biyya keessatti hin dhabnaa laataa gatii nutti qaalaa jedhanii yaaddu. Sulli dhugaadha. Biyya keessatti bunni oomishamu dhugaa baasuufni biyya keessatti kaala ergunu tooni minimum yookaan walqixxee yookaan sanii gaditti biyya keessatti fayyadaman. Kanaanuu yaa'u argitee jirta uummanni keenya ganama gaafa ga'u bunaan ka'a. Laaqana nyaatee bunaan cufa. Iraatas yaa'u iraata nyaatee buna dhugu malee hin ciisu. Kanaaf konsumshiniin biyya keessa jiru baay'ee guddaadha. Kanaaf akkamiin
Bunna gasii ergamu ka jettu yoo akkuma Dr. Kaasanitti oomishni biyya keessaas baay'ee dabalee jira. Kanaan cimanii buna nashees tiimii Dr. waliin hojjechuun isaanii ammoo jijjiirama baay'ee guddaa fidee jira jechuudha. Tole ulfaadhaa Dr. gara keessanitti deebi'aa mee gara gaaffii ijoo keenyatti deebinee bara kana bunni gara laatti ergame tooniidhaanis hedduu dabalee kan bara darbee waliin yoo ilaalamu akkasumas galiin argame doolaraan galee guddaadha. Haala qabatamaa addunyaarra jiru isinuu kaastaniirtu duraan addunyaarratti biyyoonni silaa dhiyeessuu qaban amma dhiyeessuu qaban haalonni adda addaa jalaa xiqqeessee jettan. Mee maal hojjetameeti kan bara kana caalmaa kan argame? Egaa dura gabaa addunyaa keessa galuuf waan harkatti qabaachuu qabda. Buna biyyattii kana keessa biyya kana keessa jiru gurguruudhaa fi buna haala gaashaan oomishuun barbaachisaadha. Waa lama gabaa addunyaa kanarratti kan itti dorgomaa ta'a. Tokko dhiyeessii hamma dhiyeessitu. Lammaffaa immoo qulqullinaan kan dhiyeessitu gatii gaarii sii kennuus ni danda'a. Gatii gadi baasii kennuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf waan harkaa qabnu kana hamma isaa daballee qulqullina isaa daballee gabaa addunyaa kana keessatti advaanteejii jiru fudhachuun nurraa jiraata kan jedhu kanarratti kan hojjetame jechuudha. Waggootii 3-4-5 dura haalli biyya keenya yeroo ilaaltan jijjiirama dura oomishni kan ture toonii 500 hin caalu. Doolaaraanis immoo galiin galaa ture toonii miiliyoona 600 kan hin caalu turan. Maanni rakkoon biyya kana keessaa kan jiru maalirraa kan ka'e poteenshaalii qabnu maan fayyadamne kan jiru gadi fageenyaan xiinxala gaggeessine istiraateejiidhaa fi roodmaappii kan jedhamu baafannee jirra. Achi keessatti tokko oomishtii fi oomishtummaan buna biyya keenyaa baay'ee gadi bu'aadha. Biyyooti kaan wajjin yeroo bukkee qabnee ilaallu hankeenyi harka lama sadii duubatti hafaadha. Kuni maanni sababni isaa immoo tokko 2-3 inni addaan baasan jechuudha. Isuma oomishni iyyuu gabaa addunyaatti yeroo geessinee gurgurru gatii gadi bu'aan gurgurra. Kunis maalirraa kan ka'e kan jiru tokko 2-3 jennee tarreessine bifa kanaan tokko riifoormii gabaa gaggeessuun ni jiraata. Gabaan biyya keenya keessaa hanuma cancalli gabaa biyya keenyaa qotee bulaarraa ka'ee haga ekspoortara ga'utti yookaan immoo alargii bira ga'utti baay'ee dheeraadha. Dallaalaan guddii guute kan sonatti hin daballee hedduutu jiru. Yeroo kanarraa harka tokkorraa harka biraatti darbu harka tokkorraa harka biraatti darbu oomishni bunaa qisaasa qulqullinni bunaas rakkoorra bu'a jechuudha. Kun furamuun yaraata poolisiitiin jijjiiramuu qaba innee inni jalqaba hojjenne poolisii kana riifoormi gochuun irra jira akkanatti jijjiirre jechuudha. Kana yeroo jijjiirru dhawwaataan immoo jijjiiramaa dhufe tokko kana lammaffaa poolisiin kun maalinni kan inni argisiisu qotee bulaan jira. Qotee bulaan buna isaa oomishee qulqullinaan gara dhiyeessiitti dhiyeessa. Warri dhiyeessan immoo buna pirooses godhanii warra ala arganitti dhiyeessu. Kanuma sheeniin jiru jechuudha. Kun oomishni akka hin qisaasofne akkasumas immoo qulqullinni akka rakkoorra hin buune taasisee tokko riifoormiin inni guddaan karaa vertikaal intigireeshinii dhufeedha jechuudha. Inni lammaffaa bunootii dullooman gamashuutiin buna oomishtummaan isaa gadi bu'ee buqqisanii jijjiiruutiin waggaa 3-4 dura taasifamaa ture. Barana humnaan oomishatti galan jechuudha. Bara darbee hojii ol bukkee yeroo qabnee ilaallu toonii 200 ol dabalataan kan nuti arganne jechuudha. Kanaaf akkuma jalqaba siin jedhee oomisha gahaa harkaa qabaachuu qabda. Oomisha sana immoo qulqullinaan harkatti qabaachuu qabda gabaa keessatti dorgomaa ta'uudhaaf. Kanaaf biyya keenya keessatti buna gamashnee buna haaraa dhaabuu keenyaan karaa giriin leegaasii booda ka'uu ni danda'a. Baay'inaan itti deemu keenyaan yerootti biqiltuu adda addaa dhaabuun keenyas bara baranaa kana oomishni buna biyya keenya keessa akka guddatu taasiseera. Qulqullina irrattis hammatee jalqabameera hojiin. Qulqullina irratti yeroo jalqabamu buna komershaal jedhamu kana gara buna ispeeshaaliitiitti ol kaasuun barbaachisaadha. Yeroo kana gootu gatiin buna dabalaa sii dhufa jechuudha. Bara baranaa kana keessatti caalaatti kan nuti sirreessine keessumaa waraqaa ga'umsaa kennuu keessatti gahee guddaan irratti taphatamee jira. Sababni isaa kanaan dura waraqaa ga'umsaa kan fudhatan namoonni kontiroobaandii fi daldala seeraan alaa nagaduu keessattidha. Daldala kana keessatti yommuu hojjetan bunni nuyi harkaa oomishnu yookaan harkaa qabnu yookaan kontiroobaandiin ba'a yookaan daldala seeraan alaatiin kan inni bahu ture.
amma warra hojjetanii qofa warra paashinii kana qaban warra immoo firii fiduu danda'an isaaniin adda baasuutiin kan nuti kennuu qabne jechuudha. Kunis immoo jijjiirama baranaa keessatti yookaan immoo qabxii barana dhufe keessatti gahee guddaa qaba. Kanaaf namoonni waraqaa ga'umsaa fudhatanii kanaan dura miiliyoona tokko duwwaa kan inni gaafatu kaapitaala. Amma buna sadarkaa 5 konteenar tokko waggaatti ergamu jennee miiliyoona 20 gaafata. Kanaaf kana sirreessuun keenyis at least nama hojjetu kanneen kontrabaandistii hin taane adda baasuu dandeenya jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waggooti 3 arfan gidduu yeroo laallu progresiin jira. Hammammaa kana garuu hin taane. Barabaranaa kana oomisha gahaa qabaachuun qulqullina irratti hojjechuun akkasumas immoo carraa biyya alaa gabaa addunyaa irratti dhiyeessiin oomisha gabaabbachuunsa akka biyyaatti carraa kan akka fayyadamnu taasise amma kana baasnee jechuudha. Ulfaadhaa Dooktar, isin waggoota 25 olii fi buna erguudhaan muuxannoo qabdu. Bara kana immoo bunni gara biyya alaatti ergamee gatii jabaatti gurgurame. Kana keessatti ga'een warra buna erganii maali? Buna keessumayyuu buna akkama specialized yookaan caalatti qulqullinni jira sanaa olitti immoo buna baay'ee filatamaa ta'e dhiyeessuu waa vaaliuutti dabaluu humna itti gochuu gabaa addunyaatti dorgomaa gochuu keessatti isin maal hojjetta? Bara kana wanta bunaa yoo ilaalte miraakiliitti hojjetame. Kana jechuun gadi qotee bulaarraa jala qabee abbootiin qabeenyaa ekspoortarri durii asuma taa'anii buna bitaa turan mootummaan akkuma Dooktar Edhetti seera haaraa utubee seera baasee seerri kun kamaal godhu buna akka biyya alaa ergitutti saappoort kasii godhu gadi buutee qotee bulaa waliin daayireekt wal argitee sansalaatii baay'eetti ture kan cicciranii daayireekt ekspoortarii fi qotee bulaan akka wal argu yoo danda'amu ekspoortarri lafa qonnaas fudhatee akka lafa qonnaa qotee buna akka biyya daayireekt ergu godhuu keessatti mootummaan jijjiirama uume keessa san fayyadamne addunyaa irrattis akkuma kanaan dura kaasnetti bunni hir'inni bunnaa ture biyya alaa irratti kana wal qabatee birookiraasii jamana cabsanii jechuudha. Birookiraasii gaafa cabsitu akka gaariitti hojii hojjechuu dandeette. Birookiraasii jechuun biiroo tokkorraa baatee tokkorratti ka deemtu bakka tokkotti hidhanii gaafa rakkoon jirus on time ta'anii jijjiirraa akkasii finnee foreign currencies akka kaampaanii keessa akka biyyaattis barataran baay'ee xiqqoo fidee ture. Bara kana ka fidee sisteemi almost harka 300 yookaan 400 ol dabalee ekspoortii fideetudha bara kanarratti. Kanaan dura wanti ture maal yaa wanta baay'eetu ture kontiroobaandis hin turane lammaffaa qulqullinni bunnaas baay'ee dadhabaa ture. Kanarratti bunannaa shaayis warri naannoos gadi bu'anii qulqullina irratti cimanii marra hojjetaniif kwaalitiin isaa ol kaafne biyya alaatti ergine biyya ijaaruu keessatti ga'ee guddaa taphanne foreign currency biyya tanaa xaxaa ta'e hiikne billions biyya ekspoortarra fidee jira. Kana itti fufsiisuu keessatti ammoo deebinee ga'ee guddaa taphachuu qabna jedha. Ka bara kana addunyaa irratti jijjiirama akkasii hin ture jechuuf hin danda'u. Kan ammoo tissuu keessatti ga'ee guddaa taphachuu qabna jechuu yaala. Wanta gaariitti ture kan jechuun wal hubannee walii gallee akka maatii tokkotti akka kaampanii tokkotti wanti ijaaramee jira gara bunannaa shayiitti. Kan jechuun gaafa wal qabattu daandii fagoo deemta gaafa walii galtu jijjiirama guddaa fiduu akka dandeettu bara argineedha. Kanarratti ammas wal qabannee akka maatiitti biyya tokko qabna. Biyya kana jiruu keessatti foreign currency baakboonii biyyaati. Kanaaf ekspoortarris qotee bulaanis hidhannaa akka gaariitti ultuumannee jira. Bara dhufus ammas qulqullina irratti hojjennee hojjenne karoora mootummaa karoora bunannaa shayii baasu taargeetti gochuu keessatti hin deemna. Kanarratti donkaasin wanti hin lakkisu honestly speaking marroo inni na birji jiruuf miti Dooktar tiimii isaa waliin honestly speaking hojjetaa isaa baay'een fuulaan hin beeku. They are on time gaafa taatu jijjiirraa fiddachuudha.
on time gaafa late taatu late expensive isa it's very expensive late konkolaataan akka karaa keessatti hin taane customs keessatti rakkoon sii qunname daandii keessatti konkolaataan sii dhaabate on time itti follow up godhanii karoora muummichi kenna kaa'e kana target gochuuf exporterri cimee hojjetee jira. Ulfaadhaa obbo Said hojmaan diriiree fi keessatti immoo deeggarsi gama mootummaatiin kallattii maraanu gara biyya alaatti ergu gara jallas oomishuu waan cimaa tureef nullee sana keessatti immoo gahee keenya baanee biyyaa fi soofifis galii guddaan akka argamu taasisnee yaada jedhu kaastan. Gara doktaritti deebi'ee abbootii qabeenyaa buna gara biyya alaatti ergan akkuma jiranitti deeggaruu haala hojmaataa rakkisaaf walxaxaa ta'eef dheeraa ta'e sirreessuun akka jirutti ta'ee qonnaan bulaan caalatti oomishee dafqasarraa akka fayyadamuuf wanti hojjetamaa jiru. Baantaayitaa bunaa ishee federaalaa akka mootootti kan inni qabatee jiru qonnaan bulaa giddu galeessa godhannee oomishaaf oomishtummaa bunaa guddisnudha. Kana jechuudha fayyadamummaa qonnaan bulaa kana xiyyeeffannoo keessa galchinee naannolee wajjinis kan nuti hojjechaa jirru bunni kun yoo oomishame malee biyya alaatti erguus hin dandeenyu waa'ee qulqullinaa odeessuu hin dandeenyu waa'ee galii argamsiisuus odeessuu hin dandeenyu. Kanaaf hundeen isaa qotee bulaa waan ta'eedhaaf riifoormiin poolisii durasii kaasee inni jalqaba qotee bulaa kana faayidaa isaa akka inni argatu taasisuu keessatti. Riifoormiin poolisiin kanaan dura ture qotee bulaan kan inni dirqamu achuma maasaa isaatti akka inni gurguru buna funaanee maasaa isaa irratti gurgurata. Yeroo gurguru gatii dubbachuu hin danda'u, gatii falmachuu hin danda'u, waanuma sitti kenname fudhatee deema jechuudha. Kun immoo kiiloo giraama tokko gurguree buna kan inni galii irraa argatu oomishummaa buna kiiloo tokko baasuudhaaf kostii kafarii gochuu hin danda'u jechuudha. Kun abdii kutachiisee qotee bultoonni keenya buna buqqaasanii caatiitti geeddaruu, buna buqqaasanii baarsi gamootti geeddaruu waan akkasiitti ari'an jiru jechuudha. Senaariyoo kana jijjiiruun dirqama. Kanaaf poolisiin inni jalqaba qotee bulaa kana hektaara 2 isaa ol yoo qabaate biyya alaatti akka inni buna ergu jajjabeessuu qabna. Kallattumaan akka ergamu jechuudha. Yoommoo kallattiitiin ergachuudhaa baate buna isaa seeraan oomishee qulqulleessee gatii walii galee gatii murteessee warra buna dhiyeessanitti kennuu akka inni danda'u. Akkuma sila obboon jedhan immoo ekspoortar hojii walitti ta'ee ekspoortaroonni maal godhuu warri buna alarganii dhaqanii deeggaranii qabeenyi gargaarsa kennanii fi galteewwan adda addaa kennanii leenjii kennanii fi oomishaaf oomishtummaa isaa guddisanii kallattiitti fudhatanii akka isaan deemanis taasisuu keessatti riifoormiin kun argisiisee jira. Maal fidee yeroo jennee jennu tokkoffaa bunni kiiloogiraamni tokko bunni diimaa kiiloogiraamni tokko kanaan dura qarshii 12,13tiin gurgurama ture. Ammaan kana garuu 60, 70, 80tti gurgurachaa jiru jechuudha. Kuni jalqaba jira. Lammaffaa nama barbaadetti gurgurachuu danda'a. Dhiyeessaa isa kanattis gurgurachuu danda'a, dhiyeessaa sanattis gurgurachuu danda'a, gatii wanni sabaasee gatii sabaasuutiin gurgurachuu danda'a jechuudha. Kallattiitiin qotee warra ala argan wajjiniin walitti hidhatee isaan wajjinis gurgurachuu ni danda'a waan ta'eef. Kanaaf oopshinii garaa garaati kan inni isaaniif dhufe. Ammaan kan bunni janfalli tokko harka 2 saddachaa 3 4 akka dabalu taasifameera. Qarshiin buna diimaas akkasumas akka dabalu taasifameera. Namoonni amma kanaan dura Cup of Excellence sagantaa jennu jira. Cup of Excellence kun qotee bulaa giddu galeessa godhate qotee bultoota gidduutti dorgommii uume kallattiitiin buna isaanii warra Jaapaan jiran, Ameerikaa jiran, Saawudii jiran isaanitti akka isaan gurguratan haalli mijaa'ee ture. Ammaan kan kallattiin walitti dhufeenyi isaanii sun cimee jechuudha. Buna isaanii jarreen sun warra Cup of Excellence keessa darban buna isaanii amma kallattiitiin biyya alaatti gurgurachaa jiru. Kanaaf abdii guddaa jira. Barabaranaa namni yeroo jalqabaatiif Cup of Excellence mo'ate ekspoortera ta'e barana miliyoona 8 ekspoortii godheera. Doolaara miliyoona 8. Qonnaan bulaan? Qonnaan bulaan. Kanaaf kana caalaa fooyya'aa deema itti dabalaa deema. Haa ta'u malee iji isaanii akka banamu taasiseera. Ulfaadha Dooktar. Isin immoo akka abbootii qabeenyaa buna biyya alaatti erguutti qonnaan bulaa wajjin hariiroon isin qabdan amma Dooktar kaasaniiru maal fakkaata? Kanaan dura maaltu ka'aa ture? Qonnaan bulaan oomishaa gabuma naannoo isaatti gurguraa yookaan immoo yuuniyeenitti gurguraa
badaan argatu hundaaf qamalirraan argatu yaada jedhu ka'a. Bara kana jijjiiramni jiru hariiroon isin gidduu jiru. Dooktar kan kaasanii gadi bu'anii leenjii kennuu fi haga barsiisanii waliin hojjetuutu jira jedhan kun akkam. Dooktar kaasanii ekspoortarri durii seeraan dhoowwaadha asii gadi buutee ekspoortarri qotee bulaan wal arguun seeraan hidhamee ture hin danda'amu ture kana cabsaniiti. Direct exporter gadi bu'ee qotee bulaan gaafa wal argu gaafa qotee bulaan rakkatu faayinaansii gochuu keessatti anama qonnallee qaba biqiltuu qotee bulaaf qooduu keessatti gahee guddaa taphachaa jirra. Kana ammas mootummaanis akkuma argite almost quality irratti akkamiin buna qulqulluu qotee bulaan gatii gaariin akka gurgurachuu danda'u dooktar akka kaasetti akka ofii export godhus buna qulqulluus qopheeffatee ekspoortaraaf akka gurgurus wanta gaariitu qophaa'ee jira. Kanaaf nus akka kennatti horii arganne kana ofii fudhachuu bichuu danda'e qotee bulaas jijjiiruun dirqama kenna. Nus ijoollee qotee bulaati mootummaanis baay'inaan xiyyeeffatee hojjechaa jiru qoteen bulaan akkamiin jijjiiramuu qaba. Liqee qotee bulaas qopheessuu keessatti baankiinis qopheessa ekspoortar tokko nus qotee bulaa saappoort goona. Kanaan jijjiiramni buna qulqullummaa irratti jijjiirama guddaatti dhufee jira. Lammaffaa gaafa namni bu'aa argatu waan bu'aa argate san hin tiffata jechuudha. Qotee bulaanis gatii gaarii maruu gurguratanuuf buna san hin tiffatanii tiffachuu jechuun bunaaf biqiltuu bunaaf wantu godhuu qaban qotee bulaanis akka gareetti buna ofii eega jechuudha. Kana keessatti waggaa dhufus mis ammarraa jala qabnee qotee bulaa waliin wal qabannee waliin hojjechuun biyyaafuu ofiifuu siifuu security guddaa sii kenna qotee bulaan jechuudha. Qotee bulaa gaafa qabattu ofii jijjiiramuu dandeetta qotee bulaa waliin guddachuu dandeessa. Ulfaadhaa obbo Said Dooktar gara keessanitti yoon deebi'u erga sila kaastanii ture bunni biyya alaatti argame baay'inaanis galii argamsiisenis hedduu dabaluusaa kaastaniirtu sababoota immoo kanaaf kan ta'u riifoormis kaastaniirtu. Ministeerri muummee Dooktar Abiyyi Ahimad yaada kaasan keessatti dabaluu bunaatii fi gahee guddaa kan gumaache keessa tokko ashaaraa magariisatii jedhan. Ashaaraan magariisaa maal gumaache? Ashaaraan magariisaa kan inni gumaache tokkoffaa buna biqiltuu bunaa ashaaraa magariisaa keessatti akka inni makamu taasisuutiin namoonni naannoon isaanii buna oomishu namoonni naannoon isaanii haala qilleensa isaa bunaaf mijaa'u irratti kallattiin kennamee buna akka isaan oomishanii yookaan immoo buna akka isaan dhaaban taasifamee jechuudha. Kun waggaadhaa waggaatti yeroodhaa yerootti akka inni dabalu taasisu keessatti biqiltuu biliyoonaan lakkaa'amu qotee bultootaaf kennuu keessatti akkasumas immoo gahee naannolee keessumaa fakkeenyaaf warra akka Oromiyaa kana warra akka Sidaamaa Geedoo jedhaman kana bunaan baay'ee waan beekamanii fi hojii ashaaraa magariisaa kana keessatti isaan xiyyeeffannoo kan isaan itti kennuu qaban buna irratti jedhamee kallattiin taa'amee ture. Haala kanaan buna biqiltuu bunaa sadarkaa qulqullina qabuutiin baay'inaatiin akkasumas immoo kanneen haala jijjiirama qilleensaa kana dandamachuu danda'an dhukkuba dandamachuu danda'an oomishaa oomishtummaa isaanii immoo qorannoo qonnaa mirkanaa'ee jiran isaanii filame akka baay'eetti qotee bulaaf kennamu taasifameera jechuudha. Kana keessatti piroojektootaan fayyadamnee biqiltuun akka qophaa'u ashaaraa magariisaa kanaatiin immoo akka isaan dhaabatan taasisuutiin waggoottii 5 darban gala biliyoona 8 olii kan inni dhaabate jechuudha. Bara baranaas kana caalatti daballee caalaatti itti deemaa jirra jechuudha. Kanaaf waggoottii 4-5 dura yeroo jalqabaa sana jechuudha kan isaan dhaabatanii bara baranaa oomisha kennuu jalqabaniiru. Oomishni isaan kennan immoo oomisha warra kanaan dura kennan wajjin bukkee qabne yeroo ilaallu jalqabuma yeroo gara kuntaala 6-7 kan isaan kennuu jalqaban jechuudha. Nuti guutummaa guutuutti waggaa guutuu kuntaala hektaara tokkorraa kuntaala 6-7 arganna. Isaan kun garuu jalqaba irratti kuntaala 6-7 kennuun bara dhufu kana gara kuntaala 10-15 ol guddisuu danda'u jechuudha. Kanaaf achi keessatti gahee ashaaraa magariisaa kaa'ee keessumaa warra naannoo buna isaan oomishan keessatti kallattiin kaa'ame jijjiirama kana fiduu dandeenya jechuudha. Ulfaadhaa Dooktar obbo Said isin buna nan oomishas jettaniirtu. Keessaa tarii iddoon itti sun oomishtan qilleensi isaa bunaaf ganna yeroo hundayyuu qilleensa bunaaf mijate ta'uu danda'a. Garuu ashaaraan magariisaa dhaabbatee asitti qilleensi naannoo jijjiiramu irratti
burqaan madduu irratti jiidhinsa lafaa irratti akkasumas oomisha bunaa dabaluu irratti waan jijjiirama argatan jira. Daa'imni tokko hin dhalata gaafa dhalatu egeree akka dhukkubu hin arganneef kittibaatatti kennani. Kittibaata jechuun pooliyoon akka isaan arganne rakkoon tokko tokko akka daa'ima dhalate akka rakkoon isun qunnamne kittibaatti kan akkuma sanitti waa'ee giriin lagaasii kana gaafa kaastu dhuguma akka daa'ima akka eeggattutti biyya kitisuuf egereef biyyi tun akka jiidhaa isin taate environmentally akka doktor kaasanitti addunyaa irratti illee impaaktii fiduu danda'a. Kana irratti wanti muummichi keenya qabe sun argitee jirta. Kanaan duras addunyaa irrattis kanaan badhaafamanii jiran badhaafni kun Itoophiyaaf bicha yoo danda'an Afrikaafuu wanta guddaadha jechuudha. Seenaa dalagaa jirra jechuudha. Kanaan wal qabatee biqiltuun doktor amma akka kaasetti lakkoofsa akka isaan kaasanitti lakkoofsaan kaasuu maroon hin dandeenyeef haga sanii biqiltuun dhaabamuunis buna baay'inni bunaa irratti ga'ee guddaa taphatee jira. Kan jechuun waggaa 4 dura dhaabne baratanitti kennee jira jechuudha. Ka ammoo sadarratti dhaabame sun bara kanatti dabalee itti kan kun environmentii eeguu keessatti buna baay'isuu keessatti qilleensa jijjiiramuu qilleensa gaarii akka biyyaattu akka Afrikaattu argachuu keessatti ga'ee guddaa biyya teenyaaf fidadhee yaada. Mootummaan haala mijeessara karaa baay'ee riifoormii hojjechuudhaan haala gabaa addunyaa mijeessuudhaan qonnaan bulaa wajjin walitti hidhamiinsi keessan illee akka cimu ashaaraa magariisaa dabalatee oomishtummaan bunaallee akka dabaluuf gama mootummaa wanti hojjetame isin kaastaniirtu wantoota jajjabootu jira. Meesin immoo akka abbootii qabeenyatti keessayyuu isin akka abbaa qabeenyatti bunni biyya alaatti ergame yookaan alergeen kun caalaatti Itoophiyaa kan beeksisu. Bunni sun barbaadamummaan isaa akka dabalamu taasisuudhaaniin yeroo barbaadamutti amma barbaadamuun dhiyeessuu keessatti maal hojjechuutu malamaa kan jedhu yaadannoo kaasa. Mootummaa irraas immoo maaltu dabalataan hojjetu qaba. Buna jechuun Itoophiyaa fi ambaasaadara jechuudha. Bunni tokko gaafa bakka tokkotti oomishamee qulqulluun gaafa ekspoorti godhu biyyoonni biraas kompiitisii godhan. Kana keessatti waan itti xiyyeeffannee hojjechuu qabnu tokkoffaan buna qulqulluu ekspoortii gochuu keessatti ga'ee guddaa taphachuu qabna. Lammaffaa biraandiin jira ka Jimmaa fi ka Wallagga jenna, Gujii jenna, Sidaamaa, Yirgaa Caffee jenna. Kana yaa'u tokko tokkoon kwaalitii isaa eeggannee gaafa biyya alaatti erginu biyya keenya maqaa biyya keenya biraandii for example amma Toyota itti biraandii kennitaa miti yookaan Mercedes itti biraandii kennite biraandii buna keenya ol kaasuu keessatti ekspoortar ga'ee guddaa taphachuu qaba. Kanammoo qulqullinaan gaafa nu ekspoortu goonu biyyas hin deeggarra bunaan nashaayinis ammoo waa'ee akkasii irratti they are very serious marroo isaan serious ta'aniif bunni keenyas addunyaa irratti jaalatama akkasii argate kana tissuu keessatti ekspoortarri ga'ee guddaa taphachuu qaba. Amma mootummaan seera utubee direct qonna keessa akka gallu qotee bulaa waliin akka wal argan wanta cufa sirreessee jira. Kana keessatti gallee gadi buunee maashinii dhaabuu keessattis haa ta'u for example amma bara dhufu keessatti gara Jimmaatti buna Jimmaa achumaa erguu fi industirii paarkii keessatti warshaa dhaabaa jira. Boru deebi'ee ammoo gara Gujiitti gara Yirgaa Caffees yoo goone qulqullinni bunaa kun ammoo akka gaariitti uffee deema. Bunaan ashaayiin deeggarsa kanaan dura godhaa jiru kana itti yoo nu absuusus itti yoo nu afuuf akka gaariitti buna qulqulluu ka maqaa biyyaa eegu kan maqaa kaampanii ka eegu gara alaatti erguu hin dandeenya. Nu gargaaraa jiranii ammas gargaarsa kana itti fufuu qabanii yoo itti fufne wal qabannee bakka guddaa ga'uu dandeenya jechuu yaala. Ulfaadhaa obbo Said Dooktarri egaa yaada waliigalaa kaastu yaada hafees jettanitti dabaltanii ani as akka gaaffitti kan hin kaasu Itoophiyaan bunaan addunyaa irratti beekamuun hifaa addunyaan karaa bunaatiin waggoota dheeraaf beekeera. Garuu amma oomishuu qabdu potenshaala yookaan humna oomishuu qabduun hin oomishne haala qilleensa mijataa hedduutu jira idduma barametti oomishamaa jira kan jedhu
akka waan tokkotti ka'a. Addunyaa irrattis immoo biyyoonni bunaan beekaman sadarkaa qabu. Itoophiyaan immoo sadarkaa irra amma jirtu kanarraa caalatti akka sadarkaanis fooyyeftu. Naanna'ee garuu bunni oomishamu gurguramu jijjiirama lammii Itoophiyaatii fi jijjiirama warra buna oomishuu dalaguu itti fayyadamuu fi akka biyyaatti waan ta'eef caalatti bu'a qabeessa taasisuuf maaltu hojjetamuu mala? Tokkoffaa karoorri amma harkaan qabamee jiru jabaatee fagoo deemuun irra jiraata. Istiraateejiin qophaa'ee amma waggaa 15 jechuudha. Amma ammaatti dhufne kun haala gaariirra deemaa jirra. Kanaaf isatti fufsiisuun barbaachisaadha. Lammaffaa oomishaaf oomishtummaa keenya guddisuu keessatti paakeejii haaraa qopheessinee jirra. Dhugaa dubbachuuf lafti bunaa biyya keenya lafa bunaa biyya alaa wajjin yeroo lukkee qabnee ilaallu pireeshariin irra jiru, dhiibbaan irra jiru. Lafa hektaara tokko irratti warra Biraazil, warra Veetnaam, warra Kolombiyaa fudhattee 6,000 7,000 kan buna qabu isaan baatanii nu bira 2,500. Kanaaf isa guddisuu keessatti tokko paakeejiin haaraa qophaa'eera isa itti deemuun irra jiraata. Lafa bunaa qabna jennu keessa ammaan kana kan nuti geenyerru harka 60 duwwaa kan nuti itti fayyadamne jechuudha. Isas gara 100tti guutummaa guututti ol guddisuun barbaachisaadha jechuudha. Bunni nuti adda kan nu taasisu keessaa bunni nuti oomishnu buna arabikaa jedhamudha. Bunni arabikaa kun immoo jijjiirama qilleensaaf baay'ee saaxilamaadha. Kanaaf kana eeguun barbaachisaa waan ta'eef ashaaraa magariisaa kanarratti investimentiin amma taasifamaa kun jira kuni buna duwwaa dhaabuu ta'uu hin taane haala qilleensaa mijeessuu keessattis gahee guddaa qaba waan ta'eef kunis yoo itti fufee jedhe oomishaaf oomishtummaa qabnu itti fufuu dandeenya. Garri biraa qotee bultoonni akkasuma gidduu isaanii kan jiran warra dhiyeessaa kan jiran jiru. Qotee bultoota kan kaltifeet godhanii guddisnee gara ekspoortii akka ta'an ekspoorteroota warra alaa argan immoo akkuma sila jedhame gadi bu'anii teknooloojii haaraaf beekumsa haaraatiin oomisha akka oomishan haala mijeessuun kun yoo hojjetamee jedhe waggootii 3-4 gidduutti buna amma argannu dabil gochuu ni dandeenya. Galee amma argannus dabil goonuu ni dandeenya. Akkaataa istiraateejii amma nuti qabanneerutti yeroo gaafa 20-30 buna qofaarraa biliyoona 4 argachuudhaaf karoorfannee jirra jechuudha. Har'a 20-25 irra jirra. Waggaa 5 booda buna qofaarra biliyoona 4 kan nuti karoorfannee jirru. Kana yoo hojjennee jenne tokko lamaan yoo itti deemne akkuma jisala jedhames immoo harkaan wal qabannee yoo deemne gamtaatiin yoo jenne jijjiiramni kun itti fufuu danda'a kan jiru abdii qabna. Egaan keessummoota keenya waamicha keenya kabajanii as istuudiyoo keenyatti argamtanii nu waliin marii bal'aa taasistanii fi irra deebi'een isin galateeffadhaa ulfaadhaa galatooma. Egaan daawwattoota keenya qophiin har'aaf qopheeffanne kanumaan xumuramaa torban mata duree biraa keessummoota birootiin walitti deebina waan nu waliin turtaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa.